Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Fuad App barnoota baay'ee bareedaa takkan isinii qabadhee dhufe akkaataa TikTok account bilbila keenyarraa badee follow qabu wajjin like wajjin waan maraa wajjin viidiyoolee nuti qabnu waliin bilbila keenyarraa badee yookaan immoo lakkoofsa dagattanii emailiis dagattanii akkaataa ittiin deebifachuu dandeessan lakkoofsa malee emailii malee deebiftanii argachuu dandeessu jechuudha. Karaa salphaa ta'een TikTok isan bilbila biraa irrattis jijjiirrachuu dandeessu kan bilbila irraa bades bilbila irratti deeffachuu dandeessu follow isaa osoo hin badin jechuudha. Haala kamiin akka deebisuu dandeenyu karaa salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Obboleeyyan chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaan akkuma isin argitan chaanalii haaraadha. Subscribing gurraacha'ee jira taanaan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu TikTok account bilbila keessanirraa bade yoo TikTok biraa banattanii fayyadamaa jirtanis TikTok duraan isin jalaa bade sana deebiftanii argachuu dandeessu jechuudha. Karaa salphaadhaan baay'ee salphaadha jechuudha. Lakkoofsa sitoon fayyadamiin osoo emailii isin fayyadamii yoo feetan deebisuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu karaan ittiin deebifnu yoo TikTok isan aappii isan haaraa gadi buuftanis yoo moo duraan fayyadamaa jirtanis aappii akkasitti TikTok biraa banattanii irratti fayyadamaa jirtan sana jala seenuudhaan profile isin jettu hunni jirti. Profile numas jala bakka kanarra seenuudhaan kan isin jala bade sana deebifachuuf salphaatti asmataa kanarra rukuttu bakka Abdulaap jedhee as lakkoofsa galpilaasii qabu kanarra asirra rukunna yeroo tokko jechuudha. Asirra rukutuudhaan yeroo tokko erga achirra tugnee kaane jala kana amma akkaawuntii lamaan fayyadamaa jira. Sadaffaa aaditti godhaa jechuudha. Aadisii jettu kana tugna isin lammaffaasa ta'uu ka haaraasa ta'uu asuma tuquudhaan aada akkaawuntii goonaa jechuudha. Aada akkaawuntii kana tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Aada akkaawuntii tugnee yeroo gara fuula duraa adeemnu as waa lama jira. Kun saayiniidha. Kun loogiiniidhaaf kun saayin aappiidha haaraa banuu fi garuu nuti kan barbaannu isii kana jechuudha. Inni kuni haaraa banuu qofaaf kanaafuu isa kana hin fayyadamnu jechuudha. Isa gubbaa jiru kana sign up waan jedhu hin fayyadamnu walumaa galatti sign upin haaraa banachuufi jechuudha. Kanaafuu wanni sign up kana jala jiru martinu haaraa banachuudhaaf emailii fayyadamnee emailii Google keenyaatti yookaan immoo emailii barreessuudhaan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaatiin haaraadhaaf kan nu jala bade deebisuuf maal goona as bakka gara gajjallaa kana log in ka jedhu jira. Eessattuu tana log in jechuun ka duraan qabdan deebifachuudhaafi jechuudha. Kanaafuu login isii jettu kanarra tuqanna yeroo tokko. Login isii jettu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa nu geessuudhaan amma loginiin gubbaatti darbee jira. Sign upin immoo jala ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma loginiin ol darbee jira jechuudha. Sign upin immoo jala deeme. Loginii barbaanna nuti. Login jechuun wanni loginii kana jala jiru ka duraan nu jala badee deebifachuufi jechuudha. Kanaafuu isa filanno inni kun Facebookiin bantanii yoo jiraate yoo Facebookichi bilbila keessanirra jiraate saniin deebisuuf. Inni kun emailiidhaan bantanii yoo emailii bilbilarraa qabdan saniin deebisuuf. Inni kun Twitteriidhaan banattanii Twitterii fayyadamtanii banattanii yoo Twitteriin sun jiraate sanaan deebisuuf garuu nuti filannoo isa jalqabaa kana fayyadamna. Filannoon inni jalqabaa maal jedha? Lakkoofsa bilbilaa, emailii yookaan username nuun jedha. Kana sadan keessaa tokko qabaachuu qabdaa nuun jedha. Waa tokko isinitti agarsiisu lakkoofsicha irraanfattan emailii irraanfattan yoo ta'e username ni beekna. Akkamitti beekuu dandeenya? Gara TikTokitti deebi'uudhaan al takka isinitti agarsiisu waa takka. TikTok irra seenuudhaan as bakka sarchii kana irratti TikTok irra erga seentanii booda bakka sarchii kana irratti TikTok keessan kabade sana sarchii gootu itti barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf an AK Oromiyaa waan jedhamuun na jalaa bade AK Oromiyaa jedheen sarchii godhaa jechuudha. AK Oromiyaa jedheen sarchii godhaa narra hin jiru garuu AK Oromiyaa sarchii yeroon godhu naaf fida username jala seenuu dandeenya. Username jala seennee AK Oromiyaan sun kam akka ta'e barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu username jala seenuu dandeenya. Asitti AK Oromiyaa kana jala bade sun tokkoffaa irratti na dhufee jira. AK Oromiyaa ka tokkoffaa irra jiru kanan tuqadhaa jechuudha. Yeroo tuqadhee gara fuula duraa deemu AK Oromiyaa kana haala kanaan fidee naaf baasa. Haala kanaan yeroo fidee nuuf baasu maal goona as jala username ni jirti yookaan immoo kan nuti ittiin TikTok bananne username keenya mallattoo aatiitiin kan jalqabdu as jirti. Isii kana copy godhanna isii kana fayyadamna AK Oromiyaa. Okay. Kanaafuu kanan fudhee deemaa jechuudha. Kana ergan fudhee dhufee garamiin deema gara kanan dhufaa jechuudha. Phone email username ka jedhu kanarran irra tuquun irra seenna. Yeroo asirra seenne
mata duree lama qaba as jalatti. Tokko mata duree lakkoofsa bilbilaa itti galfannee deebifannuu jira. Inni kaan immoo mata duree emailii fi username itti galfannee deebifannuu jira. Kanaafuu garam deemna? Gara mata duree isa kanaa deemna jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa san beektan lakkoofsa san asirratti barreeffattu. Emailii fi username yoo beektan isa kana fayyadamtu jechuudha. Kanaafuu mata duree isa kana jala seenuudhaan asirratti maal barreeffannaa? Mallattoo aatiitiin ka jalqabdu AK Oromiyaa san asirratti katabaa jechuudha. Oromiyaa san asirratti katabaa jechuudha. Asirratti katabuun amma TikTok keenya maal akka ta'e ni beekna. Username isaa itti galfannee jirra. Continue ka jettu kana irra tuqannaa jechuudha. Continue kana tuqna. Continue yeroo tuqnu passwordii ittiin TikTok banattan sana passwordii san isin gaafata. Passwordii san bakka kanarratti katabdu itti barreessitu jechuudha. Passwordii san bakka kanatti katabanna. Passwordii san dagachuu hin qabdu. Passwordii asirratti barreeffanna. Passwordii keenya erga itti katabannee kaane dogoggora taanaan nutti bobeessaa, yoo dogoggora taane nu dabarsa, yoo dogoggora ta'e immoo yoo wallaalle forget passwordii goona. Passwordii itti barreeffannee continue tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemnaa jechuudha. Continue tuqannee gara fuula duraatti yeroo nu dabarsu kallattiidhumaan eessa nu geessa? Gara TikTok keenyaatti nu deebisaa jechuudha. Amma asirraa akkuma arginu profaayilii kiyya tuqeen gara profaayilii kiyyaatti deebi'a. TikTokiin kiyya dhufeennaaf deebi'ee ediitiin ni jira, viidiyoo maxxanfachuu wanni martinuu amma ni danda'a jechuudha. AK Oromiyaa isii jettu aatii kanaan isii jirtu san fayyadamne TikTokii nu jalaa bade sana osoo emailii nu barbaachisin, osoo lakkoofsa bilbilaa nu barbaachisin waan bade sana deebifachuu dandeenya jechuudha. So karaa salphaa ta'een haala kanaan TikTok akkaawuntii isin jalaa bade bilbilarraa isin jalaa bade osoo homa takkaa hin rakkatin akkaawuntii san salphaadhumatti deebifachuu dandeessuun isiniin jira. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Chaanaaliin kun haarayaa sabskraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.